Ashama harka fuunee daawwattoota YouTube isaa gizeenuu hundi keessan akkam jirtu nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha oduu miliqee ba'ee fi osoo hin qulqullaa'in yookaan qulqulluu ta'uudhaaf sobatoof dhugaatuu adda hin baafanne garuu jechi jedhamaa jiru wal bira wal qabnee yoo ilaallu dubbiin kun dubbii dhugaa fakkaatudha. Sababni akkaataan rukuttaan artiist Caalaa Bultumee jechuudha. Egaan oduu nuti ammas niif qabannee dhufnee jenne dhuguma artiist Caalaa Bultumee ni dhaame. Akkamitti dhaame? Eessatti dhaame? Dubbiin kun dhugaadha moo soba kan jedhu bifa adda hin baaneen waan dhageenya irraa isin biraan geenyaaf dubbiin kun dhugaa taanaan uummata Oromoodhaaf yookaan Phiiphiidhaaf salphina moo yookaan gootummaa mirkaneessaaf kan jedhuuf gaafii kana isiniif dhiyeessina. Egaa odeeffannoon akka keessoodhaan nu dhaqqabee jirutti artiist Caalaa Bultumee dhaamuunsaa ni beekama. Innis naannoo Amaaraa keessatti duula akkuma beekamu duula muummeen ministeera Itoophiyaa biyya keenya oolfanna jedhuudhaan artistoonni Oromoo gantoonni kanneen akka Caalaa Bultumee hedduun isaanii adda waraanaatti deemuudhaaf haala of agarsiifannaadhaaf fi meeshaalee adda addaa guurratanii kan isaan gara duulaatti deeman viidiyoonii fi suuraawwan adda addaa mul'ataati ture. Egaan akkuma beekamu muummeen ministeera Itoophiyaa akkuma gara waraanaatti deemee raayyaa ittisa biyyaa anatu hooggana jechuudhaan gara waraanaatti deemee viidiyoowwan guyyaa guyyaadhaan gadhiifamaa jiran viidiyoo kanaan dura waraabame kan fakkaatuu fi akkasumas bakka lolli hin jirre bakka waraanni hin jirre deemanii viidiyoo adda addaa waraabanii miidiyaa irratti gadhiisuun kanuma beekamudha jechuudha. Egaan gama Caalaa Bultumeetti yoo deebinee jennu akka odeeffannoon nu dhaqqabee jirutti odeeffannoon kun ammas uummata Oromoo dhiifama sin gaafanna dhugaatoof dhiisuu isaa bareechinee hin qulqulleeffanne jechuudha. Garuu odeessaaleen tokko tokko akka jedhanitti Caalaa Bultumee akka dhaamedha kan inni himamee. Akka inni itti dhaames ammoo waan nama amansiisu wayii of keessaa qaba. Akkuma beekamu yeroo maaster pilaanii Caalaa Bultumee nama uummata Oromoodhaaf sagalee akka rasaasaatti sagalee ta'eef akkasumas sana keessatti warra faashistoota warra nafxanyootaa kan akkaan jibbuudha jechuudha. Qeerroon kaanaa maaliif diinaddaan gaa darbee goobandaa lammaffaan argee nafxanyaatu lammata nutti darbee kan jedhuudhaan hedduu kan weellisee fi yeroo sana keessatti sagalee uummata Oromoodhaaf ta'aa turedha jechuudha. Egaa sabni kun saba qiimii qabatudha. Yoo kudhan oolmaa oolteef yoo kudhan jara wajjiniin waan tokko gootee waan kanaan dura itti goote yookaan jecha kanaan dura jetteen nama dagatu miti jechuudha. Isaan akka guutuu Afrikaa keessatti saba gara jabummaa yookaan immoo qiimii qabuudhaan akkasumas saba qonqolaadhaan guutuu Afrikaa irratti beekame. Guutuu Afrikaa irra darbee ammoo akkasumas ammoo gaanfa Arabaa keessatti illee warra beekamoo ta'anidha jechuudha. Egaa gama artiist Caalaa Bultumeetti yogguu deebinu Caalaa Bultumee akkuma suuraawwan argaa jirtaniin akka gara duula waraanaatti deemedha kan himamaa ture. Egaa achuma dirree waraanaa sana keessatti addi waraanaa Oromiyaa aftii fi akkasumas addi waraanaa humni addaa naannoo Amaaraa fi humni addaa naannoo Oromiyaa waliin ta'uudhaan duula kana kan isaan duulaa jiranu. Duula kana keessatti bakka lolaa keessatti Caalaa Bultumee osoo achuma keessa jiru milishaan Amaaraa tokko itti dhukaasuudhaan kan miila keessa rukutee jedhameeti odeeffannoon kun kan nu dhaqqabe. Innis akkamitti akka dhukaasee osoon meeshaa qaqqajeelfadhu meeshaa narkaa baarrakee yookaan harkaa miliqeetti rukutee malee an beekaati miti jechuudhaan kan inni deebise milishaan kun jechuudha. Egaa erga sana booda wal ildiimaan Phiiphiidhaa fi warra Amaaraa gidduutti kan geessifamaa turee fi walitti bu'iinsi hamaan illee akka uumame kan dhaga'amaa jiru. Sanarra darbee osoo meeshaa qaqqajeelfadhuuti kanan rukutee kanaafuyyuu dhiifama jechuudhaan boo'ee akka nama Caalaadhaaf gaddeetti kan inni fakkeessaa ture akka jedhamaa jirutti. Sana booda walildiimaanii fi walgaarreeffannaan qaama kana lamaan gidduutti hedduu adeemaa ture. Sana booda Caalaan illee dhoskaadhaan magaalaa Dabra Birhaan hospitaala Dabra Birhaan keessatti akka yaalamaa jirudha kan ibsame. Dubbiin kun ammas taanaan dhugaa ta'ee suba ta'ee ammallee bareechinee wanti nu adda baasne hin jiru. Kana guutummaan guututti adda baafne kan isin biraan geenyu ta'a. Dubbii keenya irratti Caalaan yoo rukutame Oromoodhaaf gammachuudha moo gadda kan jedhudha. Waa lamaan tilmaamuu ni dandeenya. Caalaa jechuun
waa hedduuf keerkaa qaba harka dhiigaan nama laaqamedha jechuudha akkuma beekamu Muhammad ajjecha Muhammad Saidii wal qabate maqaan isaa yeroo dheeraa keessatti kan ka'aa turee fi amma yoonaatti illee dhugaan sun osoo jiru gadi qabamee akka jirudha kan beekamu ajjecha kana keessatti dhibbaan dhibbatti akka harka keessaa qabu nuti illee dhimma kana irratti gadi fageenyaan osoo qorataa jirru dhimma kana akka inni harka keessaa qabu mirkaneeffanneeti sana booda akka sirna gadaatti deebi'ee araarri akka bu tattaaffii godhaa turreen nu milkoofne sanarra darbee warri qaama olaanaan jechuudha waan kana qindeessaa turan kanneen akka Maamush kanneen akka Khalid ijoolleen qaama kana keessa harka qaban akka inni keessa jiru himanii ofii isaaniitiif illee gumaa akkasumas ammoo kiisii kan jedhamu sana baasanii maatii miidhamaa kanaan araaramaniiti jiru garuu inni jecha kana inni waakkatee jarri garuu akka inni harka keessaa qabu guutummaan guutuutti himaniiru waan kana Oromoon guutummaan guutuutti ni beeka jechuudha yeroo sana keessatti waldiddaan gandaaf gaddatti illee ka'eeti ture jechuudha egaa gama kanaan caalaan uummata Oromootiif dhiibbaa akkamii godhee bu'aa akkamii uume kan jedhuudhaaf bu'aa inni uume dhugaa dubbachuudhaaf taana yeroo maaster pilaanii sana keessatti bu'aa gurguddaa uumeeti jira buuseetti jira sagaleen isaa haalaan namatti tola sirboonni isaallee qeerroowwan akka gara adda waraanaa deemanii yookaan akka falmatan kan kakaasaa turedha jechuudha gama kanaan galata guddaa uummata Oromoodhaa qaba gama aartiitiin jechuudha sagalee isaatiin akkasumas dandeettii isaatiin nama gidraa uummata Oromoo irra ga'aa jiru dandamachuu dadhabee bosona seenee Jaafar wajjiniin bosona seenee nama falmaa turedha achirraatii gara Dabuu Afrikaa deemee jireenya isaa achitti godhataa ture achittis ammoo shira addaa yookaan daba ilmaan Oromoo irratti nama qulqulluu irratti hojjetee maqaan isaa badaa ture sana booda dhokatee bakkatti baqatullee dhabee dhokatee biyyatti deebi'ee ture Jaafar Yusuf dhiyeenya kan biyyatti deebi'e jechuudha isaa galee keeti kan inni biyyatti deebi'e Jaafar ejjennoo isaa ganamaa hin gadhiifne hanga yoonaatti uummata Oromoo wajjiniin dhaabbataati jira weelluullee kan inni weellisu uummata Oromoodhaaf weellisa malee dhaaba tokkoof kan inni weellisu miti jechuudha egaa caalaan erga jijjiiramni kun dhufee jijjiirama kana jala dhokachuudhaan ammas shirawwan adda addaa dhaadannoowwan adda addaa uummata Oromoo yookaan bu'aa kanaan dura uummata Oromootiif buusaa ture harka xurii sanaan faaluudhaan akka bu'aa inni buusaa ture hin mul'annes godhaa ture jechuudha amma caalaan uummata Oromoo biratti jaallatamaaf hin jaallatamu warri mootummaa kana deeggaran jaallachuu danda'u warri mootummaa kana deeggarre warri miidhamaa jiran uummanni Oromoon qulqulluu warri ta'an mootummaa kana hin deeggarre mootummaa kanaan miidhamaa jiran parsantii dhibba keessaa parsantiin 90 jechuudha caalaa hin jaallatanii yeroo ammaa kana keessatti nama mootummaa kana cinaa dhaabbatuu fi mootummaan kun uummata Oromoo osoo inni ajjeesaa jiru osoo inni miidhaa jiru osoo inni dararaa jiru waa kana hunda osoo argu mootummaa kana cinaa dhaabbachuun isaa akkasumas weelluuwwan adda addaa mootummaa kanaaf weellisuun isaallee akka inni uummata Oromoo biratti jibbamu godheetti jira egaa caalaa bultumee rukutamee hospitaala jira jechuun odeeffannoon dhaqqabee dhugaa ta'uuf dhiisuusaa adda baafannee barraa garuu maddii achirraa dhufe kuni odeessaaleen sababni inni itti rukutame nama kan amansiisuudhaa fi dhugaa kan fakkaatudha jechuudha dubbii kanarratti uummanni Oromoo Oromummaa isaaniitiif falmataa turan yeroo ammaa kana keessatti Wallagga keessatti mootummaan kuni kan inni ummata nagaa drooniidhaan rukutaa jirutu jira namoonni dhibba meeqa ta'an guyyaa kaleessa drooniidhaan rukutamanii barbadaa'aniiti jiru uummanni Wallaggaa yeroo ammaa kana keessatti dhiigaa akkasumas qeen isaanii barbadaa'ee maatiin hedduun bakka tokkotti kan dhumantu jira jechuudha yeroo kana keessatti mootummaa kana wajjiniin dhaabbachuu jechuun diina caaluu fi diina jaarraa 21ffaa keessatti lammaffaa seenaan isaallee yoo kudhan waan gaarii hojjete seenaan isaa akka inni bareedu hin taane jechuudha yoo kudhan toobate illee jechuudha inni kanaan duraatti ta'e yeroo ammaa kana keessatti maqaa Oromootiin uummanni mootummaan uummata kana daguugaa jiru cinaa dhaabbachuun akka lammaffaa dogoggora kanarraallee Oromoonni bilisoomee keetii uummanni Oromummaan akkuma itti fufetti jira kanaan duras yeroo Oppidiyoo keessatti yeroo kanaan dura mootummoolee darban kana keessatti uummatuma Oromoo cabsaati ture egaa dogoggorri akkanaa lammaffaa kan uumne qubee jenereeshinii kana keessatti kan wanta akka kana uumamuun isaa baay'ee kan nama gaddisiisudha jechuudha mootummaa kana bira namni dhaabbatu yeroo ammaa kana keessatti baay'ee diina Oromoo isa guddaa fi isa haadhoodha jechuudha egaan daawwattoota kan keenya odeeffannoo dhimma caalaa bultumee irratti
odeeffannoo qulqulluu kan dhugaa ta'es jala buunee isinitti himna. Kun ammaaf maddi isaa hin beekamu, dhugaa ta'uuf dhiisuun isaan beekamu. Waan daawwattaniif guddaa galatooma.